تجاجل لمما سجنتا ترسيما دودا في سفو حواسا ولين كما سكمي ديغرسا في تمسا نموما بلسان كن نمودا تجاجل لكون كتا حواسا يكان بيتكون كان دانجي قفا وسو هنتان عمل إدل الدنيا كان قب سوتشي هوجي دانجا كتامري هوجتما فيفي هوجتما جرودا كان مالس وتوالي إدامو شنن كيسا تمسا والإنجرينيا سيمبايوسيس إجارو كيست إيفنون أدى هجي كنمي فيدا كناف تلو أولتوني كرا إجارمي في ونفاد آنس همنا بيكمس قبينيا في يروي ساني بلسان نمد ونفا كتالي هواسا في بياف كنودان تمسينا موما كان إتين تاسفة مودا أورمون هجي تجاجل لمما سرنا غدا كيست تومي كأجل فما قيو أمتني إتين هجنا متاسسون بروتاف اتفايدما أسجع موتما نان أورميا بيكم ستأبو غنما دود آفي سفون مسكمي قرنون تمسي بركم لما كرتوك شافي أورميا رجعت سودان deeggarsa namoomaa ittiin cimsuu fi misooma waloo ittiin milkeessuuf hojiirra oolchee jira. Waggoottan torban darbe sosochii hawaasaa bal'aa nama dhuunfaa kutaalee hawaasaa fi dhaabbilee garaagaraa hirmaachisuun hojii hojjetaman injifannoon rogodanuu qabu galmaa'uu danda'eera. Sosochii hunda galeessa kanaan ganna bara 2017-18 keessa dargaggoonni miliyoona 9.7 ol dhaabbilee hawaasa siviilii irraa 228 ol kutaalee hawaasaa adda addaa irraa namoota miliyoona 40 ol hirmaachisuun hojiiwwan gosa garaagaraa qarshii biliyoona 128.5 ol ta'u raawwatamee jira. Hojii hojjetame kanarraas namoonni miliyoona 36 ol kallattii fi alkallattiin fayyadamaa ta'anii bara 2018-19 ganna kana keessatti hojii tajaajila lammummaa gurguddoo damee 14 gara hojii gosa 64 ol ta'u ni raawwatamu. Hojicha irratti tola ooltonni miliyoona 30 ol ni hirmaatu. Tajaajilli lammummaa waqtii gannaa kun hojii qarshii biliyoona 108 ol tilmaamamuu ni raawwatama. Hojii hojjetamu kanaan namoonni miliyoona 50.9 ta'u fayyadamaa ni ta'u. Hojii tajaajila lammummaa gannaa kana hojjetamu kun mata duree tajaajila lammummaa ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun kan gaggeeffamu ta'a. Sirni gabaasa deemsa qindaa'aa karoora tokko gabaasa tokko jedhuun kan raawwatamudha. Hojii tajaajila lammummaa waqtii gannaa kun biyyaaf naannoo dhaloota dhufuuf mijatu dhaalchisuuf sosochii ummata guddaan qophaa'edha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa sosochiirraa gara aadawaatti ceesisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru yoo ta'u bara 2019tti gosa hojiiwwan 76 hanga qarshii biliyoona 416.9 shallagamu raawwachuuf karoorfatee jira waan ta'eef ummanni keenyas hojii duudhaa keenya ganamaan masakame kanatti hirmaachuun milkaa'ina olaanaaf akka gumaachu waamicha taasifnaa galatooma.